mana dhufa jira baqa man nu eegi achuman nu eegi. Samiraan jirti. Samiraan jirti. Samiraa tasgabbeessinee jirra. Mee salaam aleikum naa jedhame naa dubbistu. Wallahi already amma tasgabboofteerti lakki. Naa dubbistu mee yoo dandeesse salaam aleikum naa jedhe. Esh. Ayya. Ashi haqa dubbisin Samira. Dubbisani. Esh Samira salaam aleikum. Waalaikum salam. Akkam fayyaa keeti? Fayyaadha kan ture. Nagaa jirra kamati? Nagaa kooti alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin baga fayyaa taatee si dhagaan ture. Garaattis qabattee jirta haqqii qabdaa. Anis akka obboleessattis immoo haqqii kee kana gadi dhiisuun qabnu dhugaa qabdaa. Waan dhugaa qabduuf immoo akka obboleessatti immoo si mubeettan hin farada. Sila dhagaan ture isatti bilbilaan ture naan kaasne sillee dubbisuu barbaadeen ture dhugaa qabda. Akka dhugaatti dhugaa qabda. Ani mubeerratti kanan hin farade. Garuu immoo erga wanti kuni ta'ee furmaata gadi fiduu malee ani sirratti harkan qabadhu afaanis hin qabadhu. Kanaafi akka obboleessatti maalan si jechuu barbaada. Wanti kun haa darbuuti. Samira wanti kun haa darbuuti. Araara buustanii orma fille kolfaaf hin taanu walirratti hin kolfinu. Kufaatii keessan inni barbaadu immoo sinirratti kolfuun qabu. Kanaaf rabbillee gaa'ela keessan haa bareechuu jireenya keessan haa bareechuu gadi teenye walitti mari'annee yoo rakkinni jiraate rakkinni immoo keessatti bubbulee yoo jiraate maaliif rakkinni hin jiruu miti hin jira waggaa 8 namni bira waliin jiraate miti waggaa tokkollee ji'a tokkollee waliin jiraate rakkinni uumama. Rakkina sana maal goona akkam goona yoo dhufuu nu barbaachise anillee dhufuu nan danda'a dhugaan immoo beenan jaaladha siinillee nan jaaladha. Akka obbolaatti dhufeellee sin bira taa'ee haasofsiisuu nan danda'a. Yoo rakkinni hin jira rakkina sana hiiknee gaa'elli keessan kan itti fufuu qaba. Akka silan akka nagayetti balleessaan kan mubaarakidha. Si mari'achiisuu qaba. Yoo ati diddee dhiisuu qaba. Maaliif haadha manaasaa ishee hangafaati waan baay'ee akka dubbattetti waan baay'ee dabarsiteetta. Ammallee gara fuulduraatti balleessaan isaa kun argamee jira. Mubeen dhufee miila keerratti kufee duraan dursee otoo nuti jirru dhiifama si haa gaafatu. Erga dhiifama si gaafate immoo nuti immoo keessaan dubbannee akka obbolaatti akka maatiitti gaa'elli keessan inni bareedu kun itti fufuu qaba. Mitiiree Samira. Ijoollee qabdu. Ijoollee babbareedaa qabdu. Ijoolleen kee barachuu qabu, guddachuu qabu. Abbaaf haati gargar bahanii guddachuun qabanii atis immoo itti dhamaatee waggaa 8 guutuu bifa kee ijoollummaa kee irratti dhangalaastee asiin geesse eenyuuf jettee mana kee dhiistee deemte. Eenyuuf jettee itti dhamaatee waggaa 8 guutuu mubee rakkina isaa maalsa bira dhaabbattee kan nuti hin argine rakkina isaa hunda bira dhaabbattee argite kan haati isaa bira hin jirre kan abbaan bira hin jirre kan obbolaan bira hin jirre bira teessee dhaabattee gorsitee karaa qabsiistee wajjiniin baatee kaayiroorraa wajjiniin baataati biluu akkati qabdu akkati biyyaan biraa deemuuf akkati dandeessu biluu peepper biluu akkati qabdu nan beeka. Isa dhiistee mubeef jettee deemsa kee kana dhiistee Awurooppaa fi Ameerikaa isa deemtu isa Kaanadaa deemtu dhiisteetidha kan mubee wajjin Dubaay galte. Kireeditiin kee kun baduu qabu. Kuni hamma kanatti dhamaatee erga asiin geessee booddee eenyuuf jettee kanatti dhiistee deemte. Waay. Silanan si dhagaan ture dhiiseen deemaa haa jiraatan eenyuuf jette mana kee bareechitee qabde ijoollee kee bareechitee qabde gaa'ela kee gorsite deebisiifatte argite namoonni warra sooshaal miidiyaa irra jiran kun kan isaanii ijaarsifataniiti kan kee jigsu hankee hin kufa kan isaanii ijaarama waan akkasii waan jiruuf Samira hin aariin hin jira gubaatiin hin jira ayinoo kanarratti immoo garaatti qabatteetta. Garaatti immoo yeroo qabattu immoo innis immoo garaa keessa si cinqaa amala baay'ee jijjiiraa rakkinni baay'ee jira. Waan akkasii hi how you doing? Good. So waan akkasii waan jiruufi Samira mee haa bubbulu. Bishaan irratti qabanne marga irratti qabanne qabbaneessine wanta kana gaa'ela keessan bareedaa kana mubeetiinis aneela. Nan irratti faradaa akka buleessa tokkotti ani yeroo baay'ee nan bilbilaa fi nan hojii naasaa mubee rakkina maaltu jira waan hojii waa daddaallee nan mari'achiisaa
akka obboleessaatti immoo anis wajjiniin nan jira anis immoo siifis obboleessadha kanaafi mee aarii kanarraa gadi bahiiti mee gadi qabadhuuti taa'iiti ormaafis ilkaaniif hin taanu mee na ormis nutti hin kolfiini araara gadi buusnee wanta kana tasgabbeessinee balleessaan inni qabu innis dhiifama gaafate dhiifama gaafachuu miti duwwaa miti sirreessee balleessaa isaa kana sirreessee gaa'ela isaa kana itti fufuu qaba kanan jedhu kanan dubbadhu. Kanaaf ati immoo wanta jiru amma asirratti yoo dubbanne ormi nu dhaga'ee viidiyoo hojjetanii kunoo akkas ta'e jechuu malee wanta fayyadan hin qaban. Jireenyi amma namni jiraachuu kuni sooshaal miidiyaarra namni jiru kuni namarratti kolfuu malee yaada namaaf kennuu hin qabu. Namni yeroo du'u yeroo dhukkubsatu yeroo kufu namarratti kolfa. Kolfa gammachuu argata namni malee namni sii gaddee si bira dhaabbatu hin jiru. Kan si bira dhaabbatu fakkaatu akkati kuftu akkati jigdu akkati boossu. Kanaaf mana kee eenyuuf jettee jedha kanatti dhiistee deemtu. Waggaa 8 itti dhamaate eenyuuf jettee no jettee dhaabbatte mubee kootu jettee yoo gara fuuba barbaade gara fiidhiiti. Nuti si bira dhaabbanne garafsiisna. Akka barbaadde kabali. Maaliif akkas na goote jedhi itti gaafadhu malee eenyuuf jettee ijoollee kee hojii asii duwwaan jiraadha mucaa ergan deeboo booddee dhiisee eenyuuf jettee? Why? Namaaf jettee dhiistee deemta? Eenyuuf iyyuu jettee dhiistee deemtu. Yoo rakkinni jiraate wal gargaarree si bira dhaabbannee wal gargaarree waan ta'u gochuu qabna malee dhiistee deemuu hin qabdu mana kee. Ishii Samiira amma haa dhufu anatu deemi jedheeni deemi Samiiraa biraan bakka biraan jira jennaan deemi jennaan na dhaga'ee dhufe rabbi isaa kabaju atillee akkasuma dhufee miila kee irratti kufee waan barbaadde immoo keessaan obboloota gaggaarii qabda. Nasir jira haadha manaa isaa wajjin dhufaa jira Kiyyaan jira Nuuraan as jira Miikoon jirti Abdiin jira Abdiin siillee mubee arrabsaa ture Raacheenis achi jira. Kanaaf isaan achi dhufanii walitti haasa'an. Faraa'ol. Galatooma hundi keessanii amma already mana isaa bira ga'uuf daqiiqaa takka lamatu nu hafa. Hubannoodhaaf garuu akka sirreeffama yaadaatitti wanti takkittiin namni bultii keessatti yoo waliin jiraatu waa hundaa walumaan mari'ataa deemuu qaba naati manaatiif abbaa manaa dhugaadha. Garuu amma isaan haadha manaa lammaffaa maa fuute jennee yookiin isa miila isii jala kuffisuuf yookiin maaliif osoo hin taane kan nu deemnu dhugaa jiru beeknee jara walitti fayyisuudhaafi. Haadha manaa isaaf miti. Zaman shari'aan hin eeyyama. Isaaf miti kan hin dubbadhu. Waan inni ishee gande siifette. Miila dubartii jala kuffisuu hin dandeenyu garuu waan itti balleesse yoo jiraate garuu dhiifaman gaafachiisna. Maal ta'a yoo kufe nasi? Waan rabbi hayyame garuu haaraamsinee nu jechi kee akka badiitti dubbatu hin dandeenyu. Maal ta'a yoo kufe maal ta'a? Dubartiin maali kabaja qabdi? Jechi kee amantiin hin hayyamu. Amantiin fuudhi jedhee malee namaa miti waan ta'eef akka waan haaraama wayii dalagee. Ani waa'ee fuudhaatti miti. Akka waa'ee fuudhaatti miti kanan jedhe. Isee gaddisiisuu malee waa'ee fuudhaatti erga shari'aan eeyyamee fi hafuur eeyyamee hunda garuu dhiisnu nuun gaafanna. Isa gaddisiiseef malee haadha manaasaaf immaa erga shari'aan eeyyamee tini gochuu qaba. Boruu karaa dubbaati. Nullee boruu karaa dubbaati. Yoo inni har'a kufe nuti sin kufnetteeti. Ay Samiiraa maa inni araara buusuu malee waa'ee gaa'elaa ammaa erga shari'aan eeyyamee afur erga jedhee yoo dandeessine afur fuudhuudha. Isarratti ani garuu hin fuudha. Dubbadha. Amantii irratti homaa gochuu miti. Mee Samiiraa maal jettaree yaada koo sii galee? Nasriin dafee harka kaafate waa'ee lammaffaa irratti Nuuraa moo eenyu kana achi jira? Nuraddiin moo eenyudha maqaan? Nuraddiin miyuutii kaasiiti Samiiraa maal jette? Firaa jecha keessa nagaa dhaggeeffataan ture garuu anammas
namaani mana bayi sin jenneeni isaanis mana bayi hin jenne tokko jedhaan jalqaba irratti miidiyaa irras kan geesse ana utuun taane abbaa dhimmaati baba kuno Miyutatanii jirtu haasaa jirtu taanaan miyutatanii jirtu Nuraddiin. Daa'ima jee kennaa miyutu ifama daa'iman jeqaara miidiyaa irras mana Habibaa Sootee an fedhee utuun taane waan kana caaluu danda'een hadda ga'e waan kana caaluyyuu danda'ee baadheen hadda ga'e of qofaaf miidhame sinii galee ana Habibaa bira dhaquu fedhee miti ofii sachirratti dhaqee waan ana na laallatu waan ana na tuqu waan obbolaa koo isa jala taa'anii isa ordofaa jiranu amilee jaraa tuqu waan sababa kan kootiif jarri amileetti dhaban isatu dubbataa ture manaana hariyattee guyyaa meeqa hadhaa erga isiin hariyattee suma waliin hin kireeffadhee ta'a kottu kun amilee ana tuquudha maal fiddii yookiin immoo maal gooti wanta jedhu anammas taanaan Habibaa bira kanan naqee naaf araaramu hin jenne ammas immoo maaliifiyyuu ana qofa waliin jiraachuu dhabe hin jenne maana irratti fuudhe hin jenne waan akkasii dubbannaa waa hedduun dubbadha ammas taanaan dubbii barbaachifnaa waa hedduun dubbadha waan ani itti waggaa meeqa sammuu koo kiyya qofaaf of qofaaf miidhamee taa'aa jiru kan ilmi namaa tokko naan beekne rabbiin malee jechuudha ismii galee dubbachuu feenaan nan dubbadha garuu dubbachuun durseedhaan of qofaaf miidhamee hadhagee Habibaa biras kanan deeme dubbii dubbachuuf utuun taane kan akkan dubbadhu na godhe jara garuu hin dubbanne ammas taanaan kanan jedheeni bultii isaa ijaarrate eeyyen akkuma sin dhageessan ijaarrate garuu an quban qabu hin beeku wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne ammas taanaan boris taanaan sheeka abbaa feetan fidaa yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba utuu sin gaafatin naqee abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isiniif galuu qabu yookiin immoo dogongora al tokko qofaatiif dubbataa hin jiru ammas taanaan boris taanaani dubbachuu feenaan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe mi Habibaa biras kanan gale iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni hadda rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatiif mubaarikiif rakkoo jara lammanii kan bartan anaafis wanni isin baruu qabdan yoo an bor daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoon dhiisee deeme boru haadha cakkaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akka naan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha ana mana keessa jiru gochinni qaama natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee an gaafatamee yoo an fuuchuufanii maal jetta yoo inni jedhee nan an lakkii jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata shari'aan rabbii akkas jedha isinii galee naan jedhamee hin beeku an hundayyuu kaan miidiyaa irrattan dhaga'a miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafa dheeyyee shari'aa rabbiin naa eeyyame maaliif miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafa dheeyyee shari'aa rabbiin naa eeyyame maaliif yeroo tokko ifama adda siifute abdii miyuutu godhine abdii geetaachoo miyuutu godhi abdii dhiifama addaan siikutee obboleettii koo dhiifama guddaa ammas garuu ani wanta nani hin jaalanne tokko seekreetii mistira keessan mistira siif mubaarak gidduu jiru ammas taanaani Habibaa biratti waan dubbanne dubbachuu feenaan nan dubbadha addas ta'e boris miidhama koo waan an qobaa kiyyatti miidhamee maadiyaatii fuula kootti ba'uuf deemu ba'ee jiru sababaa miidhama nama tokkotti hin dubbanneedhaaf of qofaa miidhamee hordoftoonni isaa shamarroon inni guyyaarra gastiira naqatee taa'u ati hojii isaa hin beektumoo akkam calluma jette dayyuusa taatee hamman jedhamu ga'een beeka takkaa dubbadhee hin beeku isinii galee ammas taanaani kan manaa ba'e isa kan shaanxaa guurratee ba'e isa an bahin jenneen anan gagaafan waan kanarraa waan tokkotti ba'uutti
bayisin jedhuunis ofii kiyyaa. Mistirri keessan otoo namni dhaga'u baatee gaarii miti giiftii ko. Namni hin dhagahin. Mistirreedha. Firoo takkatti amma akkana goonu nuti amma isin al tokko qoe firoo dhaabsisi qaba. Firoo al tokko qoe al tokko baabaa kala. Nuraddiin Abiti. Firoo amma nuti achi geenye jirra jedhe. Nasriin faan nasri eessa geesseerta? Kalaas dubbiin kun lafarra bu'ee lafarratti dubbatama. Firoo. Akkas gaariidha. Miidiyaarraa haa ba'u. Fira isinis amma lafarratti ilaalla nu qaaman bira jirra. Isin waan kana gadi buusa lafarratti waan jiru nuti ilaalla akkasitti irra bareeda. Miidiyaarra baati dhaqaati achi kun Nasriin faa jiru. O barbaadani miyuutii magodhaati o barbaadani Laayivii cufaa baqa laayivii cufaati. haa cufamus. Laayivii cufaati keessaan fixa. Yeroo amma Mubaarakiin bira geennee jirra. Kiyyaa faanillee waan irra geenneen waan gammachuuti isinit deebina. Isinillee warra obboleessa keenya tasgabbeessitan galatoomaa ulfaadhaa. Ulfinni isinirraa turu isin jaalanna. Waan biraa maal jennare. Bakka